Dhiira 8 waliin halkan tokkotti ciiseera. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanin dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya kutaa 1 kaasee haga 7tti seeraan maatii koo biratti baradheera. Sanaan booddee garuu jaalalli na qabee barnoota addaan kuteen fedhii haadhaaf abbaa koo maatii koo malee gaa'ela otoon uumiin jaalallee koo waliin jiraachuun jalqabee dubbii araaraa ergan ani fudhatameeyyuu maatiin koo waan didaniif sanarratti anatti waan baay'ee qabamaniif maatiidhaan walitti bu'insi eegalee kana hundumaa kan ta'aniif immoo maatiin koo anaaf kan isaan qopheessan nama biraa ture. Ani garuu nama isaan anaatiin qopheessaniitiif heerumuudhaanfis ta'e waliin jiraachuudhaaf fedhii tokkollee hin qabu. Anaa fi maatii koo gidduutti sababa kanaaf jalqabuma yeroon bira jiru rakkoo guddaatu uumamee ture. Maarree ani dideen naman jaalladhu waliin ba'een isa waliin jiraachuun jalqabee innis isaan sodaa gara magaala biraatti na fudhatee turtii muraasa erga waliin turree booda gara biyya hambaa kan deemuuf piroosesiin naaf eegalame. Yeroo kana gidduutti yookiin hangan isa bira turetti si'a 2 daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Haa ta'uutii garuu kaayyoo waliin guddachuu ani immoo biyya hambaa deemuu isaaf waan hin qabuuf si'a 2 sanayyuu daa'ima sana gadameessa koo keessaa baaseen nan gatee. Jaalalleen koo nama hojii ta'us hojiin harka isaarraa kan bareedu hojjetee jijjiiramuudhaaf bu'aa guddaa nama qabu waanuma fedhetti maallaqa baasuu kan hin barbaanne kaayyoo yookiin immoo karoorri ijoollummaadhaan qabate anaanillee kan na hawwatu anis karoora isaa keessatti of galcheen abbaa ijoollee koo borii isa gochuudhaaf hawwii fi fedhii guddaan godhadhe. Kanaanis imala jaalalaa bareedaa ta'e ijoollummaatti waliin eegallee waan hunda jaalala keessatti kan argamu baa jedheen isa harkatti eegaleen gaa'ela keenya maatiin keenya otoo hin barbaadiin akkuma maatiin keenya na lolanitti akkuma isaatiinis biyya dhufnettillee isa doorsisanitti gara biyya hambaan bahee biyya hambaa baheen walii galtee yookiin immoo haasoon kiyya ganamaa galgala jaalallee koo waliin malee maatii hiriyaa fira aantee yooman waa ta'ellee wabiin godhu tokkollee hin qabu. Yoon rakkadhes yoon gammades yoon gaddes kan ani waliitiin dabarsu jaalallee koo kana waliiniin. Innis baay'ee akkana jaallatu jaalala addaa akkanaatiif qabu yeroo hundaa guyyaa guyyaatti natti himaam. Sagalee isaa otoon dhagahin buluu miti ooluun dhukkuba hamaa dhukkubbii mataa baay'ee natti jabaatudha. Keessumaa yeroo neetworkiin cufamu ifaan naannoo sanarraatii badu yeroo tokko nan isan dhaba. Yeroon isa dhabe kallacha na dhukkubaam. Hamman isa argadhutti baay'ee na dhiphisaam. Waan akka killee yookiin immoo buphaa yoon xiqqoo itti bu'e na jalaatii cabu yookiin immoo bakka jiruutiin dhabu anatti fakkaata. Jaalalleen kiyya nama simboo qabu bareedaa dubartiin kamiyyuu jaalachuu kan ishee godhachuu dhiira barbaadduudha. Sanarratti immoo harkisaallee harka hojiidha. Maarree nama kanaan jaalalaan hidhameen biyya hambaa baheen baatii 3 guuteen mindaan kiyya seera qabeessaan baatii baatiidhaan naaf ergamuu erga jalqaberraatii kaasee karoora yookiin immoo kaayyoo waliin waan qabanneef maallaqa inni naan jedhe qofa of harkatti hambifadheen karaa Western Unionii gara isaatti ergaam. Baatii baatiidhaan otoo mindaan hin gahin na gaafata fuudheen galchaafi hangan waggaa 3 biyya hambaa keessa hojjedhee jiraadhutti rakkinni hubaan muudaan anaa fi jaalallee koo gidduu hin jiru. Haa ta'uutii garuu waggaa 3 booddee maatiin koollee natti haasa'uu jalqabanii natti araaramanii abbaan koo mana ijaarrachuu jalqabaam. Yeroo abbaan koo mana ijaarrachuu jalqabu garaasaa qulqulluudhaan akka inni natti araaramuuf maallaqa baatiidhaan hin argadhu baatii 3 walitti aanseen garaan maatii koo akkanatti hiikamuuf maqaa isaaniidhaan karaa Western Unionii maatii kiyyaaf hin ergee. Yeroo kanatti ture jaalalleen koo yookiin immoo abbaa manaa koollee jechuu kan hin danda'u isaaf jedheen biyya hambaa kan hin dhufe kaayyoo fi karoora isaa galma ga'uuf hojjechaa kan hin jiru. Na lolee kan natti qabame. Sanarratti waggaa 3f baatii arfaffaa yeroo guutu ani rakkadhe naan jedhee natti bu'aa guyyaa falkan na rakkisaa waan na tureef hiriyoota koo biyya hambaa jiran 4 irraa
miindaa koo baatii tokko kan ta'u liqeeffadheen miindaa kiyya guutuutti dabaleen miindaa baatii lamaa abbaa manaa koof hin ergeem. Yeroo kana inni natti gammadee haa ta'uutii garuu manni maatii koo dhumuu waan hin dandeenyeef ammallee baatii lama walitti aanseen maatii kiyyaaf hin ergeem. Baatii sattaan immoo hiriyoota koo maallaqa narraa liqeeffadheef deebiseen ammas waliigalaan baatii 3 jaalallee kiyya kanaatiif otoon ergiin hin hafeem. Sababa kiyya dhiyeessuufis haa ta'uutii garuu anaan nan amanuu. Kanaan ammas akkuma duraa maallaqa baatii 2 kan koo fi hiriyoota koorraa deebisee liqeeffadheen jaalallee kiyya kanaatiif nan ergeem. Amma immoo obboleonni koo deebisanii takkaa'oo bareechiteettaa harka kee keessa galfatteettaa warra keenyaaf meeshaa mana keessaa guutii fi kuni haga kanadha kuni haga kanadha naan jechuun yeroo na gaafatan televizhiina asiitii meeshaawwan kaan immoo biyyaa biteen maallaqa baatii 3 walitti qabeen mana maatii koo mana faranjiin fakkeessee fi waliigalaan waggaa 4 xumureem. Yeroon maallaqa baatii 3 walitti qabeen gara maatii kootti ergu abbaan manaan koo bilbila narraa kaasuu dideem. Sana qofaa miti hiriyaasaa ana waliin wal ta'u tokko waliin waliigalee diraamaa isaaf qoosaa yookiin immoo piraankii ta'e anaan garuu daandii jireenya koo narraatii kaachisu natti taphachuu eegaleem. Kunis hiriyaansaa kunoo ati maallaqa isaaf erguu waan diddeef qoricha liqimsee jaalalleen koo biyya hambaatti hiriyaa biraa qabatteetti jedhee naan jechuun natti taphachuu eegaleem. Akkam ta'e yeroon jedhu hospitaala deemee fayyee garaansaan mayyuu baay'ee dhukkuba naan jedhaa. Ammas torbee booddee si'a lammaffaatiif qoricha fudhate naan jedheem. Waa'ee jaalallee kiyya kanaa namni biraan ani gaafadhu hin jiru. Hiriyaamtisaa kun torbee 3 erganatti taphatee booda torbee 3ffaa irratti abdii kutadhu jaalalleen kee of ajjeesee awwaalcha isaa yoo qaqqabdeef amma biyya jirtuu ka'iitii koottuu naan jedheem. Dhuguma nama biyya ormaa jiraatuudhaaf jechi kun yookiin immoo mardoon kun hagam akka inni ulfaatu isinitti dubbachuu hin danda'u. Dhuguma jaalalleen koo waan of ajjeese natti fakkaatee nama gara biraa nama tokkorraallee otoo hin qulqulleeffatiin maatiin bira hojjedhu abbaa manaa kootu miidhame jedheen tikkeettii xiyyaaraa gatii dabalataatiin galgaluma sana kuchisiiseen ganama barii akka biyya hambaatti ka'een naannoo gara galgalaa biyya Itoophiyaan seeneem. Tallachumaan konkolaataa kontraata qabadheen gara bakka biyya jaalalleen koo jiru nani malee akka tasaa ta'ee eenyuttiyyuu maatii koottilleen bilbilee uffata gaddaa uffadheen hiriyaasaatti bilbileen awwaaltanimoo jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni ammayyuu natti qoosuu dhaabuu dhiisee awwaaluudhaaf si'in eegaa jirraa jedhee nattaasa'ee. Anis dhuguma awwaalchisaa guyyaa 2 booddee kan hin qaqqabadhe natti fakkaatee yeroon deemiin isa bira gahu 2 ta'anii natti kolfanii natti qoosanii akka nama maraatee yookiin immoo sammuun isaa tuqameen ta'ee of to'achuu nagaan dhabee baay'ee qalbiin koo tuqamee wantan isa dhabe natti fakkaatee keessi koo baay'ee jeeqamee. Haa ta'uutii garuu bifa kanaan dhufuun koo hiriyaasaa lamuu lammataa bara jireenya koo keessatti akkan dubbisne jaalallee koodhaan immoo kanaan booddee du'ee mitii waan fedhe otoo ta'ee nahuu akka hin qabne keessa koon amansiisee. Haa ta'uutii garuu dhuguma yaaliiwwan kana yaalee akka ture hiriyoonnis ta'e namoonni naannoo isaa jiran nattaasa'anii. Dubbiin kun hundi garuu diraamaa akka ture kaleessa otoo hin taane har'a haala naaf galuutiin natti himame. Har'een har'arra jiru har'a salphaa miti. Haa ta'uutii garuu rabbumatu akkan waa'ee koo dubbadhuuf na gargaaree na taasise malee ani nama kanaan turreem. Torbee 2 isa bira ergan turee booda torbee 2 immoo maatii koo bira tureen gara biyya hambaatti deebi'ee godaanee. Si'a kana waadaa galeefiin lamuu lammataa maatii koof sharfee saantima tokko hin ergu jedheen waadaa galeen deemee. Kanaan baatii baatiidhaan maallaqan hojjedhu hundumaa gara jaalallee kootti ergaa waggaa 2 dabarsee. Turtii waggaa 2 booddee jaalalleen kiyya kuni maallaqa si'a kana naaf ergitu baay'isii naaf ergii dhimmaaf hin barbaadeeraa. Yoo dandeesse hiriyoota keerraa liqeeffadhuutii naaf ergii wantan bituun qabaa sanammoo sarpiraayiziin si godhaa. Atis bara dhufu dhuftee wantan sarpiraayiz si godhe kana ni argitanaan jedhee. An akka yaada kootti mana ijaaree xumuree meeshaa qaqqaalii bituudhaaf maallaqa guddaatu isa barbaachiseen se'ee. Kan nama ajaa'ibu si'a kanammoo miindaa baatii 2
riyoota korraa liqeeffadheen walii galaan mindaa baatii 3 abbaa manaa kiyya kanaaf hin argee baatii ma'ani argee fi cidha maal fakkaatuun gaa'ela gaggeeffatee cidha kana kan hin arge obboleessi koo naaf qoodeetii intala keessan dhiiseera intala keessan waliin adda baaneerra jedhee itti mee waamicha cidhaallee maatii koof dhiyeessee maatiin kollee toonatti nimin kana ni argu suuraa cidha isaatiin kanaan booddee jireenya koo keessatti kan ta'e darbee malee guutummaatti hin yaadadhu inni fuudhee ji'a tokko yeroon guunne keessatti hojii hojjechuu dadhabeen sammuun kiyyas tuqamee warri na hojjechiifatan xiyyaaraan gara biyya Itoophiyaatti na erganii xiqqoo kan yaadadhu buufata xiyyaaraa Boolee Intarnaashinaali keessatti namoonni mucaa kana beektan jedhan namni namaan nama ana beeku yeroo naa gaafatanidha. Guyyoota muraasa naannoo san argan ture booda daandii naannoo buufata xiyyaaraa deddeebi'uu suuta of dagachaa suuta of wallaalaa beela'aa wanti nyaadhu wanti dhugu dhibaa uffanni nuffadhe narratti xuraa'aa uffatan jijjiirradhu gara biraa of biraatii dhabaa ifaa ifatti nama daandiirra jiraatun ta'e takka ofin yaadadhaa takka immoo guyyaa 2-3 eessa akkan oolee fi eessa akkan bule wanti hin beeku hin qabu yeroon xiqqoo of yaadadhu nama na beeku magaala keessa nan barbaada haa ta'uutii garuu uffanni kiyyaa fi haalli kiyya guutummaa guutuutti maraatuu waan na ta'eef gariin na baqatu gariin immoo bishaan natti naqu daandiirra qofaa kiyya naasa'a maraatuu akka koyoon argadhe waliin ooleen waliin bulaa jireenyi kiyya biyyaan baadeemeen of jijjiireen nama ta'a inni jedhe gara maraatummaatti jijjiirame sana keessatti namni na beeku hin jiru bifti kiyyas wallaalchisaadha yeroo tokko qaamni koo dhiigni narraa dhangala'ee of hin argaa yeroo tokko immoo bobbaa of irratti gadhiiseen bobbaa kiyya of irratti hin argaa baay'ee fooliin qabaam akkan foolii qabu natti dhagahama yeroon guyyoota muraasa booddee ofitti deebi'u deemeen haga danda'e ofirraatiin dhiqadhaa mana namaarra deemeen nyaata hin kadhadhu waanuma namoonni natti kennan xuraa'aa ajaa'aa keessaa funaaniin hin nyaadhaa olmaan jireenyi koo guutummaa guutuutti kana ta'e yeroon ofitti deebi'u yeroon nagaa ta'u isuma sirrii namoota afaan haasa'uu nan yaala haa ta'uutii garuu na hin fudhatanii rakkoon nama daandiirra jiraatu kana qofaa miti karaa deemaan machaa'aan halkan akka barbaade nutti taphatee deema yeroo tokko bakka murtaa'aa kan ciisnu yookiin immoo jiraannu yoo ta'e bakka sanatti namni mallattoo godhatee sa'aatii namni hin jirre irratti dhufee wanta barbaade nu godha yeroon jireenya kana keessa jirus nan yaadadha si'a 2 ulfaa'eera haa ta'uutii garuu si'a 2 sana ulfinarra ture maal akka ta'e dahuu kiyya dhiisuu koo wantan beeku hin qabu sababiin isaa immoo yeroo dhukkubni koo natti jabaachaa dhufu baatii 2 illee dammaquu dadhabeen yeroo dheeraadhaaf qalbiin koo yeroo inni of wallaalu nan qabaa sana qofaa miti maatiin koollee dhufanii na fuudhanii gara hospitaalaa na geessanii naannoo baatii 4 na waliin rakkatanii akka deebi'an ergan fayyee natti maniiru haa ta'uutii garuu maatiin kiyya dhufuu isaanis na gargaaruu isaanis hospitaala seenuu kiyyas wantan beeku tokkollee hin qabu kanan jiraadhe kana keessatti waggaa 4 ergan dabarsee booda dhibeen kiyya kanan keessa turerra xiqqoo natti laaffachaa dhufuun yeroon gudeedamu yeroo konkolaataadhaan na fuudhan yeroo dhaqna na dhiqan yeroo deebisanii bakkeetti nagatan fi kanneen kana fakkaatan yaadachuu fi arguu nan jalqabee halkan ana dabalatee dubartoota kaan fuudhanii qaama nurraa dhiqanii manatti nu galchanii akka barbaadanii nu godhu guyyaa tokko mana namaa keessa taa'een sa'aatii dheeraatiif dammaqeen maaloo na dhiisaa ani nama fayyaadha jedheen kadhachaa tureera dhiironni qullaa dhaabbatanii na waliin dabareedhaan natti dhufan 8 ni ta'u ana qofaa miti dubartiin akkuma kiyyaa sammuun ishee tuqamee har'allee daandiirra jirtu akkuma koo gochaa bulanii ganama otoon bari'iin namni hirribaatoon ka'in daandiirratti dabarsanii nu gatu sa'aatii 2 sa'aatii 3dhaaf walitti fufiinsaan dammaquu nan jalqabe booddee irratti jireenya kana keessa gara dhumaa yeroo naaf ta'aa dhufe nan ulfaa'uu kiyya qofa otoo hin taane garaatti baachuu koo yeroon beekutti nama dhaatii kunuunsa ofiif gochuun jalqabe duraan mana namaatii nyaatas ta'e dhugaatii kan hin kadhanne si'a kana nyaata dhoqqee wantoota summii keessa jiru hin nyaadhu jedheen mana namaarra nyaataaf dhugaatii kadhachuun jalqabe sanaan yeroo dheeraadhaaf yeroon ofitti deebi'u yookiin immoo qalbiin koo nagaa ta'u ofitti deebi'een of sirreesseen uffata koo qulqullina koo laga bu'een eeggachuu jalqabe jijjiirraan uffataa waan hin jirreef waan akka carqiif barbaaddadheen keessa qaama koollee
ofirraatiin miicaa. Bifa kanaan guyyaa tokko hospitaala keessa galeen miixachaa otoo hin jiru miixuudhuma dhalachuu daa'ima koo irratti lubbuun koo baatee yeroo isheen deebitu qalbii kootiin sirriitti nan hubadha. Yeroo lubbuun koo baatee deebitu ana jalaatii yaaltonni dhiiga qulqulleessaa jiru. Akkanani sammuun koollee sirriin taane ni haasa'u. Kana qofaa miti. Hospitaalli nagalchan kan dhuunfaa ture. Naannoo manani daandii irratti miixachuu jalqabe irratti fakkaata. Gatiin hospitaala sanaarree namoota na fidaniif itti guddatee yaaltonni mana yaalaa namoota achi keessaa maallaqa walitti buufachiisaa jiru. Kana hunda dammaqeen gara qalbii kootti deebi'een sirriitti nan beeka. Dhuma irratti mucaa kiyya natti argisiisanii ni miiti yookiin immoo waa tokko ni gooti jedhanii waan sodaataniif bitaa isaanitti galee fayyaa ta'uu koo fi ta'uu dhiisuu kootiif gaaffiiwwan garaagaraa na gaafachuu jalqabanii. Yeroo isaan gaaffiiwwan kana na gaafatan waan hunda al takkaatti yaadachuu hin dandeenye. Suuta garuu akka sammuun koo nagaa ta'ee fi mucaa koo akka guddifachuu hin danda'u, maatii akka hin qabu, maatii koo bira geessuu akka hin danda'u, maatii koo akka naaf waaman fi kanneen kana fakkaatan wal keessa fuudheen isaanitti haasa'a. Maqaa maatii koollee yaadadheen isaanitti hime. Biyya dhaloota koos, maqaa abbaa manaa koos fi kanneen kana fakkaatanii. Haa ta'uutii garuu waan ammaa otoo hin taane waan duree akkan haasa'aa jiru yaaltonni hospitaala sana keessaa yeroosuma galee fi kanaan abbaan hospitaala sanaa dooktaradha. Hamma jabaattuutti mana nan kennaa fi dhuguma qalbii isheetti kan deebiteettu yoo ta'e gara maatii isheettis nan erganaan jechuun gara mana tokkotti nageessanii nyaatas dhugaatii koos uffata daa'ima koofillee ta'u naaf kennanii achumatti na wal'aanuu jalqabanii. Bakka kanatti gaa ture seenaan jireenya koo kan lammataa guutummaa guutuutti kan jijjiirame. Maqaa koollee barreessuu guutummaa guutuutti fayyaa akkan ta'e fayyaas akkan jiru haalota isaan na gaggaafataniin mirkaneessuu fi kan hin jalqabe. Naannoo baatii lamaa kutaa mana dooktaraa kana keessan jiraadhe. Baatii lama booddee dhiigni karaa sagaraa koo ni ba'a ture. Inni naaf dhaabbatee jennaan amma maatii kee barbaaduu dandeenya naan jechuun dooktarri kun hiriyoota isaa waliin gargaarsa naa godhee anis biyya koo itti meen daa'ima koo qabadheen waggaa 6 bara 2007 hanga 2012tti sammuun ala jiraadheen bara 2012 deemeen ija kootiin haadhaaf abbaa koo maatii koo daa'ima koo waliin firoottan koo hundan argee gara qalbii koo nagaa sammuu koottis nan deebi'ee. Dooktarri kunis irra deddeebiitiin akkan ilaalamuuf beellama naaf qabee torbee lamatti, baatii lamatti, baatii sadiitti, baatii 6tti, waggaa tokkotti deddeebi'een guutummaa guutuutti bara 2015 nama fayyaa ta'uun koo naaf mirkanaa'ee daa'ima koollee guddifachuun jalqabee. Kanaan booddee bara 2015 waa'ee abbaa manaa keellee ittiin dhiisiin yeroo obboloonni koo naan jedhan humna kiyya kaleessaa waan na tureef maallaqa waggaa humna kanaan irraa fuudhee dhumarratti akkan maraadhuuf sababa ta'e karaa seeraanis karaa humnaanis abbaa manaa koorti dhufanii dhumarratti manni gurguramee lafti gurguramee bara darbe yookiin immoo bara 2016 naannoo baatii 7ffaa booda qarshiin ani akkaawuntii isaa irratti erge haala yeroo siin otoo hin taane haala amma waan gochuu fi waan bituu danda'uun seeraa fi sodaa maatiin koo obboloonni koo irra geessisaniin hanga harkisaa duwwaa ta'utti naaf kanfalchiisanii anis hojii mataa koo qabadheen daa'ima koo guddisuun jalqabee. Yeroo ammaa kanatti rabbiif galanni haa ta'u fayyaa qulqulluudha. Haa ta'uutii garuu haala miidhamiinsa kana keessatti daa'ima godhachuun koo ciniinsifadhee dahuun koo anaafis namoota naannoo koofis gaaffiidha. Sababiinsaa jireenya kana keessa yeroon ture rakkoowwan qaama kiyya irratti gahan hedduutu jira. Haa ta'uutii garuu rabbi isa dhumaa keenaan jedhee daa'ima kana naaf kennee na dagachiisee bakkan du'ee of dagadhee jirurraatii isa dhumaatiif lubbuu haaraa naaf kennee na deebisee jiraachuun jalqabee. Waa'ee koo har'allee wantoonni hin dhumne tariyyoon ifa baasee na jalaa fashalaa'uu danda'an wantoonni hedduun ni jiru. Isaaniin amma haasa'uu yookiin immoo dubbachuun fedhu. Isa hafeef garuu rabbi nagaa akkana godhu jireenya gaarii akkanaaf kennu naaf kadhadhaan kadhaa'anii isin biraatii qabu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.